كيا دورنا مودة مجدة نفني رب اللي لما فلي جتشود من وقاسة قلي نبي جتشود يسدرات أبي جدة وبصرنا مني isa lammaffaa ifaajii waggaa 9 utoo harkaa qabu harka kiyyaa dhabe jechuudha. Dhugaa dubbachuu waan baay'ee namatti dhagamu munaa nutti hin booyin akka hin jenne rabbiin sifattan. Obboleeyyikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyya munaa maaliif yeroo hunda nutti hin boota hin jedhinaa. Keessa kiyyatu na bu'aan bo'uuf qaba. Rakkoon kuni namoota birallee akkuma na qaqqabuu danda'a. Kanaaf namoonni na jajjabeessuu barbaada waan biraa isinirraan barbaadu jechuudha. Waan biraa naa godhaa isin jechuun barbaadu. Viidiyoo kiyya hamma dandeettanitti sheer godhaati namoota biraan namni sun barumsa ta'aa fi ani wanna biraa isin kadhachuun barbaadu. Mallaqna hagargaatanii odoon taane isiniif barumsa ta'a. Viidiyoo kana sheer godha namoota biraan ga'a isiniin jechuu barbaada. Akkasuma namoonni wantoota garaagaraa gaafatanii jirtanii namoonni meeshaalee biyya keessallee bitachuu barbaadan karaa kanaanu nama gargaarama jechuudha. Akkasii isiniin jechuu barbaada. Obboleen kiyya mudannoon kiyya inni kutaa lammaffaa dhugaa dubbachuudha fi wantoonni kun waan dhugarratti hundaa'ee hojjetame malee waan sobarratti miti jechuudha. Ni beeytanii ilmi namaa kuni yeroo kana keessatti waa hedduu isa keessattuu nama yeroo waan tokko dura tuqerraa itti deddeebi'ee tuqa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu rakkoo namoota kun wallahi waan hedduu keessa darbe jechuudha. Akka kiyyaatti ani ofii kiyyaan dhugaa dubbachuuf waa hedduu keessa darbe fatanaa hedduun arge jechuudha. Isin hin himne kun caafeedha jechuudha. Erguma galees wanti na mudate kana jechuudha. Gara namaatillee na mudatee beeka. Gara ilma namaatiin na mudata. Gara kana gara qabeenyatiin na mudata. Wallahi garuu waa hunduma keessattuu maalni isin dhaamu dhufe sabrii qabaadhu jechuudha. Sabrii yoo qabaatte wallahi ati bakka ni geetta jechuudha. Ani mallahi ni nan boochisu manni waggaa 9 garuu isa meeshaa dura darbe bade sanirra garbachuuf wantoonni natti dhagman waa'ee mana kana dhuguma rabbiititti baay'ee namni keessa kiyya namiidha jechuudha. Sirriitti keessa kiyya namiidha jechuudha. Maaliif mana sani waggaa 9 laala yookiin manni sun yookiin waggaa 9 yookiin akkas waggaa 8 ni ta'a. Garuu ifaajee mana sanii yeroo biyya ambaa jirullee waan isin garramu beekama. Yeroo biyya ormaa jirullee imimmaan na boochisee beeka. Wallahi imimmaan na boochisee beeka. Waa'ee mana sanii yeroo dubbadhu yeroo yaadadhu imaan na boochisee beeka. Garuu alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin nama fattana. Fatana hamma naga'u kana fattanamee beeka. Ka'umsuma kiyyarraa odoo yeroo jalqaba biyya arabaa deemurraa ka'ee waan na qunname beeka. Garuu viidiyoo kana mudannoo kana takkaan isin hojjechuuf deema. Maaliif akka ta'e sababni isaa maal akka ta'e hamma ammaatti kophaa kiyya yeroon taa'u soqee dadhabe dhugaa rabbii dubbachuu. Jireenyi biyya ambaani jiraadhe otoo faayidaa naa qabu gaafan ka'ee biyya galuu hedduutti dhugaa rabbii dubbachuuf miidhaa qaba. Deddeebi'es beeka ani galee deddeebi'es beeka. Garuu miidhaa qaba. Wannan hojjedhee dhufee gaafan eessattiin dhufa gaafa dhufee biyya seenuu ka'utti kana qofaa miti wantoota hedduutu jira jechuudha. Waa'ee manaatiin isin deebi'a. Ijoolleen akka kiyyatti gama manaatiin miidhamtan gamanni isinirraa diigamee kan biyya keessa jirtan kan biyya ormaa jirtan wannin isin dhaamu barbaadu saraaha jechuudha. Dhugaa dubbachuu obsa qabaadha. Yoo biyya ambaa jiraatte jette yoo ati biyya ambaa jiraatte dalagadhu. Rabbiin sabrii si haa kennu. Mana namaa keessa deemtee waa'ee mana keetii hin haasa'in. Waa'ee mana keetii diigamee hin dubbatin hin kaasin mataa kee keessatti seef hin godhatin. Ka darbee jira hin deebi'u waan ta'eef. Ka dhufuuf immoo dirqama yaaduun kee. Maaliif yaaduu odoon taane ciniinattee hin dalagadha hin fide harkuma keenya shanan kanatu fide durallee jechuudha.
duraan maal qabna turre dalagannee waan kadiigamis kajurus mallaqa qabdus nuti gaafa biyyaa baanu akkuma ijoolleen amma haarofti biyya baanitti biyyaa baane miti mallaqa qabaachuun mana qabaachuun makiinaa qabaachuun garuu moo jechuudha wantoonni kun hundumtuu harkuma keenya shanan kana fide hiyyaadina amma dhugaa dubbachuuf mucaan tokko akkuma kana naan jettee turte keessan dhufte mana waggaa 6 naan jettee turte isee waggaa 6 dhugaatti sitti dhagama waggaa 6 dhiisi waggaa takka dhiisi ji'a takka wallan ji'a takka gaafa baddutti maaltu sitti dhagama sirriitti sitti dhagama kanaaf jechuudha kanaaf warri biyya ambaa keessa jirtan wantoota biyya keessatti badeef hiyyaadin wantoota dhufuuf barumsa akkasiin ta'uuf lafa seera qabeessa kaaree 500 lafa seera qabeessa miiliyoona tokko yookiin miiliyoona takkaaf way akkas lama yoo bitte lafa seera qabeessa gaaf bitatte irratti ijaarata gaaf miiliyoona takkaan bitte miiliyoona takka yookiin immoo qarshii gati gabaabaadhaan mana kilaasii lama yookiin 3 irratti ijaarachuu dandeette kaaree 500 ani wanni kan isiniin jedheef incinqamin amma namoonni lafa caraqaa bitan fakkeenyaaf namoonni lafa caraqaa bitan isaan maal ta'u isinitti fakkaate lafa kaaree 200 faa kaaree 300 faa bitanii itti irratti ijaarratuni bakka sirriitti irratti villaa irratti ijaarratu garuu lafa caraqaati beeka mulkuun nuti dogongora guddaadha dogongora guddaa nuti qabnu lafa caraqaati irratti mana villaa ijaaruun akkamti nuti yaanne bichaa hin beeknu garuu nuti odoon taane namoota namoonni biyyi keessa jira wantoonni kun har'aa miti jedhama akkan odeeffadhetti maaliif sababni wanni kun akkana ta'eef gaafa jedhutti har'aa odoon taane yeroo durirraa yeroo mallas jirurraa caraqaan hin taa'u waa lama jedhe namichi waa lama caraqaadha hiyyeessa jedhe lafa magaalaa keessa hin teessisu jedhee murteeffate dhagaa obboleeyyan kiyya kuni maaliin isinitti fakkaate rakkini nama biyya keenya keessa jiraniiti malee nuti miti nuti warra biyya ambaa dalagee miti rakkini maatii keenyarra jira rakkini obboleessa keetirra obboleettii keetirra lafa caraqaa sitti biteessitti ijaaru jaarsa keetirra abbaa manaa kee warroon abbaa manaa qabaatanii lafoota caraqaa bitanii irratti ijaaran hedduutu jira kuni kan ta'eef rakkoon isinii biyya ambaa jiran odoo taane rakkoo namoota biyya Itoophiyaa keessa jiranii wantoota kana dalaganiidha namoonni waan akkana bituu barbaadan namoota gaafadha nus gaafadha nama birallee gaafadha lafa caraqaa hin bitina kaaree 80 yoo bitatte kilaasii 4 geetti manjitaaf saaloonii kushiinaatti shintibeeti barri duratti qooshe fakkeenya gattiqaatu isiniin jedha beeka gattiqaatu lafa magaalaan jiraadha jettee gaafa yaadutti kaaree 80 kaaree 100 kaaree 500 irra kana oo bitatte gatii birrii kee lafa seera qabeessa ati jiruu kee gaarii jiraatta gaafa kaaree 300 400 binnee nuti sammuu keenya har'a jeeqaa jirra bar an hamma jeeqaminatu beek isi warroonni mana namaa dalayda ajaja dubartii arabaa ajaja ijoollee arabaa ajaja namoota arabaatiin hamma sammuun keessa walitti dabalamee jeeqamu kana lamaan ees maaf akkas taana ka darbee jechuuf isiniin jedhe ka darbee obboleeyyan kiyyallee warra akka kiyyatti miidhamtan rabbiin ofsa sabri jamiilan isin haa kennu waa hunda keessatti alhamdulillahi rabbil alamin jedhu rabbii fayyaa sii kenne rabbii harka sii kenne rabbii dalagadhu jedhe dalagattee sifattan irrattu edaa qabaadhetu kunuyyuu ta'uunu waan guddaadha jechuu dandeettan kunu waan guddaadha fakkeenyaaf wanni hatame atiin hanne wanni hatame si harka saamame wanni sirraa diigames qabaatte sirraa diigame ati naman saamne ati namarraa diine garuu in jedhama malee dafqi ummataa kun jechuudha dafqi ummataa kun gara namarratti coquun hin beekamu abbootiin keenya meeqa kamtu achi keessa taa'ee asitti na awwaalaa jechaa jira haadholiin meeqa kamtu keessa taa'anii asitti na awwaalaa jechaa jira bakka dhaabbatan hin qaban fakkeenyaaf manguddoon kun eessa deemee dalagata yeroo humna qabu dalagate ilmoon isaa yookiin dalayda itti ijaarte eessa dhaqa sa'aatii kanatti waa hedduu bakka baay'ee namatti dhagama bari dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko namatti dhagama waa'een biyya jireenya biyya kanaatii fi wantoonni garaagaraan sitti dhufan jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya waniin isiniin jechuu barbaadu waa hunduma keessattuu
obsa qabaadhu. Obsi wallaahi bakka guddaan si ga'a. Obsi sadarkaa inni irraa si ga'u gaaf irra geetti agarta malee har'aayyuu sitti mul'ata. Fakkeenyaaf wanni tokko sitti mudatee gaafa waan tokko ofirraa hin geettu miira biraa keessa galtee jetti gaaf deebitee of laaltu bakka hin jiraa miti. Yookiin bu'aan san balleessite gaaf san maaliif akkasuuf godhe nafsee ofiititti gamuu waan tokko balleessuu hin jiraa miti waan akkasiiti. Kanaaf kana hundarraa bilisa ta'uuf rabbiin sabrii namaa kennuun ati sabrii qabaachuun ati waan hunda keessatti alhamdulillah jechuun wallahi waan guddaadha. Rabbiin sabrii isinii haa kennu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa warroonni akkuma dura isiniin jedhetti warroonni na qarqaarsa barbaadan waan biraa isiniin gaafadhu akkuma dura jedhetti please viidiyoo makiyyaa hamma dandeettanitti share naa gochuudha. Namoonni gurguddoo biras ga'uu danda'a tarii viidiyoo kana laalanii na'anii yookiin immoo na share godhuu danda'an ka jedhuutu natti dhagame. Akkasuma ijoolleen immootu warroonni wantoota garaagaraa gaafachuu barbaadan xalabachuu barbaadan isiniin jedhee ture asumarratti na jajjabeessitan. Ani gara biraan soquu jabina isin na jabbii keessan dhuftanii muna abshir sebira jirra naan jettanii moo inshallah guyyaa tokko viidiyoo isin hojjechuuf jira. Amma viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma kutaa itti aanutti sadaffaa walitti deebinutti nagaan turaa turtiin keessanii ijjabinni isin na jajjabeessitanii ana humna naa ta'aa jira. Akkasuma galatoomaa ulfaadhaa isin jedha nagaatti.